Keessattuu jechuudha warra osoo viidiyoo ilaaliin koomentii godhuu fi osoo itti viidiyoo sanaan beekin tamam yoom futaa ati jaalallee qabdu haadha manaa hin futu maaliif hin godhine hiriyoonni kan Oh my god! Sin kabade waan hin darbamne darbe halal fatas mo'anne ela cima jalaasike dadhabe sirraattan obbaafadhe Safu dandeetti kif obsakee isaatti naaf dabalte. Nagaan waaqayyo isiniif baay'ee hordoftoonni Saaroon Tuubii jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa. Anis nagaa waaqayyoof galatu guyyaarraa kan ammoo jechuudha viidiyoo isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Viidiyoon kun keessattuu jechuudha warra osoo viidiyoo ilaaliin koomentii godhuu fi osoo itti viidiyoo sanaan beekin arrabas ta'e eebbas baatee deemuudhaaf ni fayyada jedhee yaada jechuudha. Innis waan isinitti fakkaatee obboleettii keenya Fatiyaa Mujaadii fi Tamaam Tuubii jechuudha. Dhuguma wal fuudhan immoo isaan dhuguma jaalallee waliidha. Isaan maal walii ta'u kan jedhamu viidiyoo kana keessatti icciitiinsaa ni jira jechuudha. Viidiyoo kanaan gadhumaatti daawwadhaa isinin jedha. Dursa garuu like, subscribe, share godhaa isinin jedha. Kallattumaan gara viidiyootti ceena jechuudha. Viidiyoo sana seeraan dhageeffadhaa isinin jedha. Jaalalleetiyya yookaan immoo hiriyyatiyya jaalala sarpiraayizii gochuudhaaf deemaa jira. Sarpiraayiziin kun maal fakkaata? Waan isinoo sarpiraayizii kana akkamiin ilaalti kan jedhu hamma xumuraatti nafaa tura. Wanti kun waan jalqabaati. Amma jechuudha iddoo kanattidha kan namoonni baay'een dogoggoranii jiran natti fakkaata. Jalqaba safdhatan malee akshiniiwwanii fi taateewwan achi keessa ta'e namni kontirool jedhee dhaggeeffatee jiru natti fakkaata jechuudha. Viidiyoo tokko hojjedhe amma fakkeenyaaf viidiyoo waraabaan jiramti hiccitii viidiyoo kana dursa gadi fageessanii beekuu qabdu. Viidiyoo sana keessa maal akka hubattan malee dirqama fakkeenyaaf ani gaariidha jedheef gaarii ejjetti fudhattee darbita miti. Amma iddoo kanatti jechuudha Tamaam jechuudha Bilisii Tamaamee maal jedhe jaalallee keenya surprise gochuudhaaf jira jaalallee koo waamuudhaaf jira jedhee jira jechuudha. Abaaboon Iddiiman kun kana fakkaataa eegan daawwattota keenya akkanatti eegatoo isinii booda shaamaa qabsiisuudhaan booda wanti hafu amma shaamaa kana ibiddatti qabsiifna waan amma isin dhufuudhaaf viidiyoo sana akka qabanii gaddiseen dhaggeeffadhe jechuudha ilaalee innaa dhugaa fakkaata jechuudha amma garuu yeroo itti fakkeenyaaf isin wanta adda baaftan jalqaba bicha ilaalu ijoolleen keenya baay'een ibsanii viidiyoo nama hin tuqtu jalqabadha bakka inni jiru iccitii viidiyoo sana keessa jiru namni addaan baasu jechuudha viidiyoo kana jechuudha ittuma fuunee ilaalla amma inni shaamaan qabsa qabatuu qabaa jechuudha tokko jennee qabsiisa jechuudha. Aga deeqa makan tunu apa deeqa shanisa ini wallet deemna isin aruftu video oba suman ya kesuma kabaja amma gini radawa aku masih jadi buat adai jira amma gaa jechuudha lafa viidiyoon dhugaaf somnitti adda ba'u geenya jira jechuudha. Ani dhugaa viidiyoo kana lafuma iddoo kana yeroo ga'utti hin baree jechuudha akka isaan akka diraamaa hojjechaa jiran jechuudha viidiyoochi noormaalii dhugaa akka hin taane nan baree jechuudha maaliif jalqaba Fatiyaa Mujaadiin argee jechuudha sanuma irratti akka soba ta'e baree Fatiyaan gaa'elaaf hin taatu moo yoo inni fudhee marrakkoo qabaachuu dandeessi hin dandeessi garuu fakkeenyaaf isheen dubbii dubbatteetti jechuudha yeroo darbillee akkuma kanallee miidiyaa fuula miidiyaa baatellee dhifamallee yeroo itti gaafattee ni jirte jechuudha. Yeroo masananii bare jechuudhaan viidichi akka viidiyoo noormaalii hin taane jechuudha. Fatiyaa Mujaadiin gaafan arge jechuudha. Jalqaba garuu dhugaam noormaal jedhee gammadee ilaalaa ture jechuudha. As ga'ee garuu nan bare jechuudha akka feeki ta'e lammata immoo asittis waan isin hubattanii jechuudha. Oh my god! Surprise ajaa'iba! Jaalatteerta? Akka jaalattu ofii qaba. Jaalatteerta? Jaalatteerta? Oh my god! Kottu. Jaalatteerta? Ya? Jaalatteerta? Kota. Si tolera? Baay'ee. Argee jennaan keessi kiyya na jeeqamee waan jiru utuu ibsachuu wallaalee akka ibsadhe abdiin qaba garuu hamma ta'e tokko ibsa jedhee yaada muraanni kiyya guddaan yookaan immoo yaadni kiyya guddaan akkisii jaalallu itti himuu qofa ture akkisii jaalallu itti himee jira isinis kan kanaan nageessee galatoomii
Amanun dadhabee bakka waan hin jedhu hin qabu. Video kanarratti wantoota lama argina jechuudha. Battala isheen ala caffanii fidee ol seentee fi amma yeroo inni biraa gadi ba'e irratti wantoota lamatu argama jechuudha. Innis jalqabaaf dhuma irratti jechuudha. Maaltu isinitti argama iddoo kanatti yoo jettanii jalqaba oola jala ollit alaa ollit xillee jechuudha. Fatiyaan jechuudha. Oh my god yeroo jettee haasofte sana keessatti jechuudha. Fakkeessu guutummaa guututti dhugaa gochuu ishee irratti rakkisaa ture jechuudha. Hin beekamarraa jechuudha dubbii irratti fakkeenyaaf jechuudha. Dubbii irratti namni gammade namni waan haaraan ta'eef tokko kanaa turu carqeen tokko gaafa siifatameyyuu waan itti jettu jechuudha simmeetii sana keessa nama bakkeellee ni tuqa jechuudha. Kanarratti garuu akka diraamaa yookiin akka fiilmii isaan hojjetaa jiran ifa lafa gootee jirtu Fatiyaan illee jechuudha. Gara salammataa kanatti immoo gara yeroo inni ala ba'ee deebi'e kanatti immoo jechuudha. Yeroo ishee itti galateeffattu sana irratti jechuudha wantoonni ishee irratti calaqqisaa turan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf akka diraamaa ta'e irraa lafaa mul'ata. Namni gammadee galateeffachuun nagaraachin laay rakkoo qaba jechuu koo osoo hin taane jechuudha. Namni gammadee akkanatti hin galateeffatu waan ta'eef jechuudha. Simmeetii keessa galee galateeffatu. Isheen garuu tasgabbiidhaan akkuma qoosaatti illee dubbatte jechuudha as keessatti jechuudha. Akkana ofii koo yaada koota akkam fudhadheetti jechuudha. As keessatti nu ani maal dubbachuun barbaade amma as keessatti qoosaatti ta'u dhugaasa ta'u. Namoota jala deemtanii gaafa jalqabaa gara koomentii 400 akkana laattan jechuudha. Koomentii jala baay'ee dubbiseera jechuudha. Dhugumatti koomentiin isin viidiyoo san jalatti naa kennitan baay'eedha. Yoo xiqqaate nama 400 oltu koomentii nuuf godhe. Koomentii san jalatti tokkochi ka waan badaa ka arraba maal garagara ka dubbatu hin jiru. Hawwii gaarii fi eebba malee. Garuu maal jedha koomentiin baay'een isaa muraasa keessa hedduun maashaallah baay'ee bareeda. Garuu booda piraankii akka hin jenne kuno boodillee akka prank hin jenne jettanii akka nun goyomsillee jedhanii koomentii kan barreessan ni jiru jechuudha akkuma obboleessi keenya dubbate jechuudha. Viidiyoo kana jechuudha akka diraamaa ta'e osoo arganii warreen barreessanii viidiyoo sana guutummaatti hanga dhumaatti daawwatan natti fakkaatu jalqabuma caafii tuqaniitu achumarraa kaanii koomentii barreessan natti fakkaata jechuudha. Tarimmoo hubannoo dhabuinsaas ta'uu danda'a. Viidiyoo dhugaasaa jechuudha. Fatiyaa fi Tamaamtu maal akka waliif ta'an dhuguma hiriyaadha. Dhugumas wal kaadhimmatanii jiru moo obbolaadha moo fira kan jedhuu fi viidiyoo ta'an keessatti walii ilaalla. Anaaf Fatiyaan obboleeyanii hundi keessanuu hin beektanii amma duras waa'ee Fatiyaa dubbachaa turre haasa'aa turre. Ka wajjin hojjanne immoo akka qosa ittillee miti viidiyoo hojjanne diraamaa dalagne. Viidiyoo hojjanne diraamaa dalaguun immoo nu hin jalqabne diraamaa fiilmii muuvii garagaraa afaan Oromootiin ta'e afaan Arabaatiin ta'e afaan garagaraatiin ni dalagama. As keessatti jechuudha dhugaa jirtu lafa kaa'ee jira jechuudha obboleessi keenya Tamaam jechuudha. Fatiyaa fi Tamaam maal akka waliif ta'an obbolaallee akka waliif ta'anii diraamaa akka hojjetan yookiis immoo qoosaa akka hojjetan malee kan dhugaa akka hin taane illee jechuudha. Viidiyoo sana keessatti iyyuu mul'ata innis immoo erga deebi'ee sagaleedhaan kaa'ee jira jechuudha. Isaan lamaan akka obbolatan obbolaan immoo dirqama wal fuusuu hin qabdan si jammariu jechuudha. Fakkeenyaaf ana nama tokko na bukkee jira jennu jechuudha. Namni tokko sababa na bukkee jiraatee dhiirri tokko na wajjin jiraatee fi fakkeenya surpiraayisii yookiis immoo waan tokko qalabatii maan taane jechuudha yookiis immoo qubeellaa dhamtee isa maan taane dirqama abbaa manaa ta'uu qaba jennee yaada kennuu hin qabnu. Isaan maalii waliif ta'u jennee yaadnee koomentii kennuu qabna jechuudha. Kun dogoggora keenya isa guddaadha. Si lammatammoo jechuudha. Hubachuu dura viidiyoo sana xiinxalanii jechuudha. Maaliif kun amala nuti ta'ee jira. Viidiyoo sekendii xiqqoo ilaalanii fi arraba darbachuu yoo eebbatees eebba darbachuu jechuudha. Kana kun immoo maal nu godhee sitti fakkaate waan qajeelaa natti hin fakkaatu kun jechuudha. Waan sirrii miti dogoggora waan hin beekne tokko keessa illee borcuu jechuudha fakkeenyaaf jechuudha. Kanaaf viidiyoo sanarraallee jechuudha. Akka isaan qoosa yookiin immoo diraamaa yookiin immoo fiilmii akka dalaganitti ifa bahee ni mul'ata. Obboleessi keenya Tamaam kaleessallee gadhiisee jira viidiyoo sarara deebitanii ilaaluu dandeessu isiniin jechuu jaalladha jechuudha. Turtii immoo kana waan inni wajjin turtanii fi guddaa galatoomaan isiniin jedha jechuudha. Kanaafiyyuu wal fuudhanii yoo jettanii waan biraa akka hin naasofne anis bor nama tokko fidadhee wajjin diraamaan dalaga sana booddee immoo surpiraayisii waan jedhayyuu Saaraan kan dhugaa ta'u piraankiin jedhiini naan jechuun qabdan jechuudha. Dursa xiinxalaa ilaalaa jechuudha. Boormoo fidadheenis immoo nan hojjedha waan akkasiin jedhaniin jedha. Abdiidhaan na eegan saniin jedha waan na wajjin guddaa galatooma laayik sheer koomentii godhaa jechuudha. Turtii gaarii. Obboleessa kee jireenyaanis gadi ta'e innitiin ol kaasi malee innitiin ol kaasi malee innitiin ol kaasi malee obboleessa kee
jireenyaanis gadi ta'e hin dhiitiin ol kaasi malee